Akkam jirtan Oromoo nagaa fayyadaaye karaa YouTube'in dhaamsa gabaabaa dubbachuu barbaada. Dhaamsiin gabaabaan irraan tana haasa'u waan takka waan yeroo hedduu dubbadhu Oromoon tuni maaliin dagamtee maaltu Oromoo irraa hanqatee waan jiru irraa dubbachuu barbaada. Arra naannoon Tigraay fi naannoon Amaaraa nagaan jiraachaadhaa jirti. Naannoon jeequmsi jiru, naannoon itti barattoonni ajjeefaman, qotee bulaan guyyaa adii itti tumamu, ittis ajjeefamu, haati Oromoodhaa itti bohaadhaa jirtu naannoo Oromiyaadhaa qofa. Naannoon Amaaraatii fi naannoon Tigraay nagaan jiraatan. Maaliif naannoon Tigraay nagaan jiraattee, naannoon Amaaraa nagaan jiraattee, naannoon Oromiyaa qofa keessatti jeequmsi ajjeechaan hidhaan gidiraan kun taati? Waan takka beekuu qabna. Durirraas eegalee gabroonfataan keenya Oromoon akka qawweedhaan waliin garre, akka qawween hidhanne, akka qawwee hin baranne irratti dalagaadhaa ture. Maaliif duraanis kan cabne qawweedhaan moohamneeti. Oromoo yoo qawwee harkatti yoo hidhatte ni mooti nu cabsiti bilisummaa ifii deeffatti jedhanii waan yaadaniif Oromoon qawweerraa fageeffamaadhaa turte. Ammas eega dhiiga qeeroodhaatiin bilisoomne booda amata lameen dabre kan Dr. Abiy Ahmed Ali bulchaadhaa jiru kana Oromoorraa qawween hiikamuu bira kutteeti meeshaa aadaadhaa waan akka mancaadhaa Oromoorraa hiikuun namni mancaa wajjin argame hidhaa amata 20 akkatti murteeffamu paarlaamaan Abiy dabarse. Ilmaan Oromoodhaa namni humnaan bilisoom, namni qawweedhaan moohame qawwee hidhatee diina fi moohee bilisoom. Qawween cabxee qubaaniin filamaan hin jirtu. Qawweedhaan moohamtee qubaaniin moohe yookaan siyaasaaniin moohaan hin dalaytu. Arra silaa dimokiraasiin jiraattee qubaan filmaataan diina kana kan injifannu jennee yaanu taate dhiiga qeeroon gannayxee bilisummaa qeeroon fiddeen arraan tana Amaaraatu itti boqachaadhaa jira. Tigree nuti firraa haafneetu nagaan ittiin jiraachaadhaa jira. Oromoon daranuutu nagaa dhabaadhaa jira. Wanni nagaa nu dhoorke guddoon kan ilmaan Oromoodhaa qawwee dhabuudha, humna dhabuudha. Diina keenya qawwee kan cabse qawweedhaan hin moone. Goohuun wacuun yeroo hundaa'uu nu hin moosisu. Yeroodhaaf diina ni baaraysa, garuu diinni istiraateejii haaree baafateeti nu gaddeebi'ee tokkummaa kalee wayyaaniin kaafsanillee nu dhoowwaadhaa jira. Arra akkuma nuti tooftaa haaraan dhufnaa istiraateejii haaraan karaa filmaataatiin karaa nagaatiin moone jennutti diinni keenyaas akka nuti karaa nagaatiin hin moone istiraateejii nuti baafannu nu dura itti yaadee haala mijeeffatee tokkummaa Oromollee diigutti achi tarkaanfatanii jira yeroo ammaan tanaa kana. Yeroo ammaan tanaa kana dhugaa dubbachuudhaaf tokkummaan Oromoodhaa bakka kaleedhaa hin jirtu. Arra hayyoonni keenya jaan tokko garaadhaan bitamaniiti diina jala goran, jaan tokko falmachaadhaa jiran harka qullaa, harka duwwaa. So Oromoon kalees qawwee dhabuudhaan cabxe. Abbootiin teenya calii calanqoo aanolee irratti gaafa harkaa fi harmi muramu wanni san isaan mude qawwee baranee harkaa dhabuu isaaniiti. Oromoon gaafas meeshaa aadaatii waraana seente. Waraanni Minilik qawweedhaan rasaasaan lola seene kanaatu cabsee Oromoon akka moohamtee amata 150 diina gabbartu godhe. So qawween kalee cabneen qawween amata 150 dura cabneen arraas isumaan cabaadhaa jirra. Silaa Oromoon seenaa isirraa barattee eega qawweedhaan cabne qawwee hidhachuu qabna. Mee nuti humna haa taanu ummata guddaadha.
ummata bara 150 gabrummaa aadaadhaa ture qawwee hidhannee itti ifaalaalluun silaa waan nuti godhuu qabnu garuu nuti arraas sobamneeti arraas dagamnee jaarraa 21ffaa keessatti qawween nun barbaachisu kana booda qawween feenu qawwee firraa hiikaa walirraa hiikaa nuti diina keenya tokkummaadhaan dimokiraasiidhaan karaa nagaatiin dhukketti haafnaa qawwee maalitti won silaa warri ollaa keenyaa hidhachuu baate yes silaa Itoophiyaan guutuun walqixa qawween irraa hiikamaadhaa jiraatte gaafa faannoon hidhattu qeyroo irraa hiikan gaafa qotee bulaan Amaaraa hidhatu qotee bulaa Oromoodhaa irraa hiikan so arra eessaan wal moohuudhaaf deemnaa akkami wajjin dhaabbanna waan jiru dubbachuu barbaade yaalmaan Oromoodhaa itti yaada akki itti jirru kun akkaamiti itti yaadaadha akkasii walii gaafa garii karaa YouTube isiniin dhufaa YouTube kii kana like share subscribe godhaadha na hordofaa videoon karaa YouTube karaa Facebook in dabarsine tani karaa YouTube dabarsu jira yeroo qabne yeroo gaabdu qabu so na hordofaadha subscribe godhaa jala deeman jechuu barbaada fayyaa gaarii nagaa keessura